Ashamaa harka foonii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota hojii seenaa nagaa keessanii jirtu ani nagaa galata mee waan xiqqoo waan isin dhufachiisu wanta barumsa tokko isiniin dursa like share subscribe please dubbiin kiyya mooni waan irraa kaasee jiru sababa sa'aatii dhumate mooni waan irraa kaasee jiru viidiyoo fi isinitti please yoo isinitti tolu baate bilbila banaatee dhiisaa biraa taraa amma viidiyoon kiyya xumuratutti jechuudha. Viidiyoon hanga lakkisu namni yuutuubii kiyya laaltan please jaalala waaqayyoon isin gaafadha jechuudha. Annaa kanatti aansuudhaanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo samoona kana wanta miidiyaa hawaasaa tiktookii yuutuubii feesbuukii wantoota garaagaraa irraa waa'ee shamarree biyya arabaatii galtee of ajjeeste tokkootu naanna'aa jira jechuudha. Haalli naam jetee yeroo sana irratti hojjechuudhaaf haalli naam mijannee amma garuu naannoo guyyaa 3-4 waan akkasiif deema viidiyichi jechuudha. Yeroo sana anatu natti mul'ate mucayyoo sana keessa ta'ee anatu natti mul'ate jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isiniin jechuu fi anatu natti mul'ate. Kanaaf ijoolleen biyya arabaa kam keessa jirta hundumti keessaniyyuu. Innaa mucayyoo sana keessaan ofan arge jechuudha. Ani mataan kiyya jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa kam keessa jirtan waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 hojjettanii mana ni ijaarradha lafa bitadheera jettanii ijoolleen biyya gandaa keessatti makaraa keessa nyaachaa jirtan ga'een keessan hundiyyuu kan mucayyoo kana mudate namoota muraasarraan kan hafe kan abbaa keetti ergitu kan haadha keetti ergitu kan obboleessa keetti ergitu kan abbaa warraa keetti ergitu kamtuyyuu sanas ta'e kanas ta'e nama waaqayyoon sodaatuun alatti dafqikee tasumayyuu akkan kaa'etti narkan dhigitti gonkumayyaati. Eenyuyyuu amma barbaade maasin jaalatiin amma barbaade ati si maan jaalatiin. Maaliif isiin jedhe yoo jette eenyu keessanuu namni tokko yoo na dhaggeeffatee hojiirra oole hojiirra wanti nan dubbadha kana yoo dhaggeeffatee irraa fayyadame ana na fayyada jechuudha. Maaliif namni kun boru mucayyoo akkasiitu akkas jedhee yoo inni waan kana na fale jedhee jireenya isaa keessatti na yaadachaa jiraachuu danda'a waan ta'eef namnis na dhaggeeffatiin namnis na dhaggeeffatu garuu wanti nama dubbachaa jiru kun isin fayyada itti fayyadama. Mucayyoon kun maal taatee of ajjeefte maaliif duute abbaa fi haadha ishii biratti galtee akkamitti torbee tokkotti of fannisti maaltu taanaan waan ishii mudate beektu hin beektan. An viidiyoo kana laala viidiyoon guyyaan irrikoo gaafa laalamu fakkaatu nama miidhama seenameetu madaalame utuun ga'iin keessaa fiigama jiraachuu koofsis sababa walumaa keessoo jechootaan olii argeera firasteeriyyaa yeroof kan namaa jaalalli haalli kan si murteessu nama baay'ee kan eeggatu jetteetu na amansiifte si eega keekatu haalli kan si murteessu nama baay'ee kan eeggatu jetteetu na amansiifte kaayyoo si eega keekatu. Bakka ati waan hojjette dhabde hinaarre kan ati waan hojjettee dhabde hinaarre inni ati faana jiraattu caala aaree jireenya kee kan jeequ lubbuu keetti kan si farachiisu hedduu isaatu jira. Inni dubbachuun yoo isin seenicha kan na mudate akka isin mudanneef wanti jiru icciitii 1-2 jedhiiti nutti himi yoo jettani isinitti himuu hin danda'a. Garuu kana gochuun dura immoo laayikii, sheerii, sabskraabii naa gochuun dagatiin. Maaliif yoo laayik gootan
yoo koomentii naa keessan doggoran qaburratti yaada keessan yoo naa keessa yaada keessan irratti hundaa'ee dalaguu hin danda'a. Maaliif namni haamilee godhata jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma sa'aatiin taa'ee viidiyoo kana waraabu guyyaan gadhiisu hin beeku garuu maaliif amma halkan keessatti naannoo sa'aatii 7ti. Maafanii viidiyoo kana waraaba seetanii xiqqoo ishii namnumti tokko lama viidiyoo kanarraa wanta tokko barumsa tokko fudhataa jedheeni malee sa'aatii hirriba kiyyaate jechuudha. Sa'aatii hirriba kiyyaarraa aarsaa godheeni jechuudha. Kanaaf obboloota kiyya yeroo kaawwattanis yeroo hojjettanis of harkatti of ta'a of dhoska kiisii keessa mirgaa kan bitaatti namanii barichi baay'ee ulfaateera. Amma mucayyoon kun dhugaa rabbii dubbachuuf ayya itoon goddanyaa qabaachuu baadhee viidiyoo isiniin maxxansa. Viidiyoon gaafan akka mucayyoo kanaa ta'ee mana kiyyaa ba'ee bakkan hin beekne ga'ee waayifaa baay'een jira yeroo sanaaf harka kiyya jira waayifaan. Mucayyoon biyya Arabaa jirti goddanyaa kiyya. Anulfa ta'ee naannoo garaan na afee naannoo Calabaati. Gochi kun kan irratti raawwate jechuudha. Mucaa sanas balleessee lubbuu kiyyas balleessee oole. Garuu goddanyaa dhugaa qabaadhu. Bakka kamittuu jechuudha. Achiin goddanyaa kiyyaaf waayifaa baadheen deemaa. Nan deema malee iddoon deemuu bahe hin beeku. Tasuma dhugaa rabbii dubbachuuf guyyichi garuu anaaf maal akka ta'e hin beeku. Kun seenaa jireenya kiyyaati. Wanta biyya Arabaatti galee na mudate yoo dhageessu ta'ee jechuudha. Irra daddarbe irra deebi'ee immoo guyyaa tokko isinii maxxansuu hin danda'a gaafa yeroo argadde dawwaleef akkas bakka biraazariin kiyya akkas godhe abbaa warraa kiyya faana wal lolan sababa maalirraan kan ka'e sababa inni birrii na dhoowwatirraan dhukkubsadhe ani ofii kiyyaaf dhukkubsadheennaan abbaa warraa kiyya dawwalee hin beeku ciitii isaanii ani waan argee akka laafu nudeeffadhu maaliif garaan qoshaashaa yoon baatte waan ta'eef haadhoo kiyya immoo alagaatti dabarsee hin kennu. Kanaaf jecha dhofkadhee dhukkubsadhe. Itoon deemuun namummaa keessaa ba'e. Itoon deemuun akka nama sammuu wallakkisu ta'e. Eenyuyyuu hin beeku kana. Obbolaan koo kamiyyuu hin beekan. Anaaf isa qofa beeka. Innis ammaaf darbe garuu yaadachuus hin barbaadu guyyicha. Viidiyicha isiniin maxxansaa. Otoon deemuun magaalaa Amboo keessaa bahee asii maybe ijoolleen gara Ambootii naannoo gara maal jedhamaa Siwoolee Jimme'ee daandii Walisoorra badee zimmee bakka deemee anaaf mana yaalaa deemuu kiyyaa I don't know telee bu'ee birrii baasee naam bakka lubbuu kiyyas lubbuu mucaas balleessuu barbaade ture garuu hin taane waaqayyo gidduu galee jechuudha. Nama tokkotti himne jechuudha. Sababni immoo kanaaf godheef ka'eef sababa biraazariin kiyya birrii na dhoowwatee otoo hin taane birriin maal abbaashii birriin anatu birrii fide malee birrii miti kan na fide. Ijoolleen haartanii yeroo baay'ee birrii biyya dhabaatti hojjenne nyaatamni jettanii lubbuu keessanitti gaaddan lubbuu keessanitti hin gaadina. Maaliif birrii hojjettee fidde ammas hojjettee fiduu dandeessa. Kanaaf lubbuu keessanitti hin gaadina. Dhugaa dubbachuuf lubbuun akka qaldiitti dhuftu nuti akka tasaatti ilaala malee. Achi jechoota tunatti darbatan karaa kamiin karaa abbaa warraa kiyya. Ijoolleen baay'een immoo yeroo galtan wanta jiru icciitii jiru hunda hiriyaa qabattee deemtee eerumtee abbaa warraa keetti waa'ee kee buukii dhoksuu hin dandeessu. Birrii geeddoo jiru akkam akka ta'e lafa laftanii booddee gudii taatu.
Wanta odeessitu sun shilingiin tokkorraa afe taanaan lubbuun kee ammum duuti kalaas ammum manichi diiggatuun dhufa. Inni du'ee sii cabee sii kutamee sii qurxame jedhee ijaarame sun ammum kutamee qurxamii diigameedha. Kanaaf warreen batala'e ijoolleen dhiiraas ta'e ijoolleen shamarranii birrii irratti hundooftanii gaa'ela kan dhaabdan. Birrii jiru irratti buukii ilaaltanii gaa'ela kan dhaabdan. Gaafa birriin sun irratti gaafa buukii sanarraa dhumu gaa'elli sunis dhume. Kanaaf ijoolleen biyya arabaa jirtan of dhoskaa. Yoo abbaan warraa si dhiise kalaas birrii qabda hojjetattee jiraatta fataa jette wanti si cannaqu hin jiru yoo birrii qabaatte. Garuu birriin qabdu taanaan abbaa warraa kee faana maatii kee faana wal lolta taanaan kaayyoon ati filattu maali? Lubbuu keetti faraduu. Lubbuu keessanitti hin faradinaa ijoollee. Waaqayyo aarsaa kan falee biyya lafaa kanarratti nu fidee lubbuu keessanitti hin faradinaa. Deemaa hojjedhaa akkuma dura fiddanitti deemaa hojjedhaati birrii fidaa. Yeroo sana obbarta. Tokko moo ani isin jechuu barbaadu. Biyya arabaa keessa waggaa hedduu hojjedhee galeen mana ijaarradhee galeen makiinaa bitadhee galeen wantoota garaagaraa galeen deebi'u warri jettanii murteessitan noowee yookaan of soba galtanii deebi'uu keessanii nafu. Maaliif jettee jettan wanta isin karoorsitanii yaaddanii jettan sana bakka sanatti hin argattan. Kanaaf kaayyoon kee galtee deebi'uu waan hin hafneef waggaa of jalan fixiin lafa sasteessee hin bitiin maqaa keetiin galiiti waggaa lama jedhu maqaa keetiin bitadhuutii isa dhugaasaa wanta barbaachisu seera barbaachisu guuttadhuuti yaadoo koo sittin himaa yaa obboleewwan koo isinittin hima galaa deebi'a. An waan hedduutu jira. Viidiyoo kanatti fufee meebi viidiyoon kun yoo seeraa ilaalame qaxxaayii viidiyoo kanaa isiniin hojjedha. Waan hedduu jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf waan tarraan barattan jedhee yaadu waan hedduu jira. Kana qofa miti. Kanaaf mucayyoo sanatti dawwalee akkas waan akkasii na mudateera waan ta'eef chaa'u bakka aniifati kanarra waliin agarru. An bakka itti dhokadhu sin qabu haadha kootti sin himadhu abbaa kootti sin himadhu. Abbaan koo sa'aati koo suma naa gochuu hin danda'u waan ta'eef addatti sababa kanaaf wanti kun narratti ta'ee lubbuu kiyya balleessuu qaba. Yooyin immoo biyya kana keessa baduun qaba. Eessatti badda? Nan bada bakka. Biyya arabaatti deebi'uuf ulfa. Achi mucayyoon yaadanaaf kaaftee waaqayyo baraaf jireenya ishee haa eebbisu. Dhala kiyya sin balleessini, lubbuu kiyya sin balleessini, manni kiyya sin diigamne yaadaan na bukkee dhaabbatte ayizoosh. Anuu siif jira. Nama akkana siniin jedhu waaqayyo siniin dhoowwate. Nama anuu siif jira siniin jedhu waaqayyo siniin dhoowwate. Umaayyuu siniin godhin. Anuu siif jira. Maal jechuudha? Ati koo nama guddoodha. Akkamittiin akkas jette? Akkamittiin akkanatti yaadda? Bara sana keessa dabarte biyya kee galtee waaqayyo iyyuu immoo akkasiif godhe akkamittiin jette baay'ee na lolte baay'ee na dheekkamte atumti milkaa'e atumti da'e malee waan hundaa namni si bukkeen jira jettee ani bakka gara sammuutti deebi'uun dhufee otoon jedhuu bakkee sana taa'ee achum taa'een achumatti rafe goodaa irratti badaasaa jechuudha. Amma siniin ka'anii faarfannaan gaaf sana waraabe maybe sagalee isaa wandirraa qannase siniin ka'a jechuudha. Magaalaa Amboo keessaa bahee jechuudha. Gara Goromtiitti bahe. Goromtiiyyuu innoo gara naan jedhamaa laata daandii Walisoo irra Sioolee gara Altufa. Naannoo Altufaan gahe. Ijoolleen Altufaa was keessa jiraatan maybe tuun miilaan deemu toon of hin beekin jechuudha. Ganama sa'aatii 3 bahee sa'aatii 9 sa'aatii 11 barbaacha taachaa manatti na deebisan. Bahee deemu jechuudha. Isaan migibii nyaanna biraan ulfa waaqayyo sinaa oolchu. Makaraa gaaf sana ture. Waaqayyo sinaa oolchu. Kanaaf ijoolleen biyya arabaatii galtan birrii keessan qabadhaa. Haadhoo keenamaniin haadha keenamaniin abbaa keenamaniin
akka waan ati lafaa ammaartee qottee fiddeetti si yaadu waan ta'eef namni shilingii kee siif kaa'u hin jiru. Kanaaf kan of beeku kan of eegu si qofaa. Qaxxaayin viidiyoo kanaa itti nuuf hafuuf jettan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Dubbiin baay'atee farreetti hin fe'an jedha Oromoon waan ta'e hedduu kana keessa hubattu jedhee yaada. Viidiyoo itti aanu namni walitti deebinutti nagaa fi ayyaanni Waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Shaaloom.